garuu hawwatii namni qabne jira haadha namni qabne jiru anillee baga isiniin ga'e jedha maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Kaleessa yeroo gaarii isaa waliin dabarsine wanti tokko kaleessa irraa kan baradhe maali ani Waaqayyo boqonnaaf nu waame. Akkuma waaqeffachaaf nu waame Waaqayyo ammoo boqadhaa jedhee guyyaa ja'a hojjetee Waaqayyoon boqatee yeroo ammoo boqachuu dinnu Waaqayyo amanuu dhiifna. Namni yoo akkana wal ga'ee boqatu yaa Rabbi waan kiyya maraa si dhiise ammoo boqadhee waan naa gooteef si galatoomfadhaa jedha. Miti kanaafuu akkanatti wal ga'anii waaqeffachuun guyyaa keessaa guyyaa tokko fudhatanii torbee keessa gaaf tokko ba'anii bashannanuun sunillee waaqeffanna. Waaqayyoo akka hara baafannu akka bashannanu barbaada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafi jireenyi keenya harka eenyu jira harka Rabbii jira. Kanaaf waa maraa isatti dhiifnee al tokko tokko Rabbi sima jira jennee boqachuu gaarii. Akka ammoo sabaatti jechoo sabni keenya rakkina guddaa keessa jira. Sabni keenya illee akkuma Rabbii keessa jira. Wanti Waaqayyoo hin argine hin jiru. Kanaafi faarfannaan kun dhugaadhaa waa'ee Waaqayyootti amanuuti. Akkasuma ammoo yoo waliin faarfannu sabni keenya illee harka Rabbii keessa jira. Harka Rabbii keessa takkaa baanee hin beeku. Waaqayyo wanta ta'aru oli. Kanaafi jireenyi keenya harka Rabbii keessa jira. Sabni keenyas jira. Kasii Waaqa keenya galatoomfanna.
waan keenya dhaanu gaheera maqaan isaa eebbifama. Sabni keenya akkuma beekamu rakkina guddaa keessa jira. Dullee rakkinuma guddaa keessa jira. Maafi waan sabni keenya rakkina guddaa keessa jiru jechuudha. Kanaafi mana hidhaa sagaleen adda dubbifame tokko Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa keessa ta'anii Waaqayyoon akka galatoonfatan. Kanaafi dullee ammoo haaluma keessa jirrutti taanee kanaaf Waaqayyoon waaqeffanna. Kanaaf ammoo cimnee guyyaa guyyaan yoo nyaannu saba keenya yaadan, yoo nutti bareedu saba keenya yaadan, yoo akkana wal kennu saba keenya yaadan, yoo cidha godhannullee saba keenya yaadan, yoo gadda keessa jirrullee saba keenya yaadan. Maafi sabni keenya rakkina guddaa keessa jira. Waan keenya ammoo kana maraayyuu ooli. Galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo Waaqa guddaa. Faaruu tokko akka waliin faarfannu barbaada. Faaruun kun waa'ee wangeelaati, waa'ee sabni keenya wangeelaan qabu. Garuu yeroo baay'ee ammoo haala kana keessatti illee faarfatamaa tureera. Alli nagaa, manni nagaa yoo jennee jennu amantiin malee waan argamu. Amantiin akka nama Waaqayyoo hawwii keenya Waaqayyoon kadhanna. Faarfannaa kadhaati. Amma adda maal jennee kadhanna alaan nagaa, manaan nagaa nu kennu jennee Waaqayyoo akka waliin kadhannu barbaada. Sabni keenya waanjoo gurguddaa lamaan keessa jira. Tokko waanjoo argaa jiru kana maati? Kabira ammoo waanjoo dukkanaa, waanjoo Kiristoos Yesuus wallaaluuti. Oromoo keenya guddaan harkirra caalu gooftaan beeku kana hin beeku. Kanaafuu anaafis torbeen asii walgaa duwwaa taa'uu miti waamichi keenya. Iddoo isaan jiran deemu. Kanaaf Rabbiin kanaaf Waaqayyo an waamichi kiyya akkanuma isin dhufaa waaqeffachuu duwwaa miti. Waamichi kiyya asiin ala. Bakka sabni keenya kan wangeela kana hin beekne bira dhaqu. Kan ammoo torbee walitti himuu wal yaadachiisuu nurra jira. Waaqayyo si kadhannaa jennee yoo kadhannu waanjoo lamaan kanneen yaadaa akka waliin kadhannu barbaada. Rina
Not to
Abba, not to